Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaan baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaadhaan akkuma yaadattan kutaa darbiratti jechuudha. Boqonnaa ja'affaadha kan eegalle icciitaa cuubbaa jennee mata duree kanaan wantoota muraasaa ilaaluudhaaf yaalleerra. Kan jalqabaa hiikkaa cuubbaa erga ilaallee booda barbaachisummaa isaas ilaallee turre. Walumaa galatti gaa yaadachuu kan qabnu maalidha? Cuubbaan kan jalqabaa mana kiristaanaa keenyaaf balbala ta'uusaadha. Eenyuyyuu gara mana kiristaanaatti seenuudhaaf icciitiiwwan mana kiristaanaa irraa qooddachuudhaaf karaa kamii seenuu qaba? Karaa cuubbaa seenuu qaba jechuudha. Jalqaba cuubameetu gara warreen kaanitti darbuu kan danda'u. Akkasumas cuubbaa jechuun immoo dhalachuudhas jenneerra kana yaadachuu qabna. Cuubbaa jechuun dhalachuudha. Abbaa keenyaaf harmee keenyarraa akkuma dhalannu waaqayyoorraa sillaaseerraa immoo kan dhalannu maaliitiidha? Cuubbaatiidha jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya dhugaan siin jedha namni bishaaniif hafuura qulqulluurraa lammaffaa hin dhalatu yoo ta'e mootummaa waaqayyoo galuu hin danda'u jechuudhaan Niqoodimoosti kan hime. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 kan dubbisnu kallattiimaan cuubbaan dhalachuu ta'uusaa nu barsiisa. Kanas yoo dhabe baranneerra kan biraan immoo cuubbaan maal ta'uusaadha kan barannee ragaa fayyina keenyaa ta'uuti. Kana mane kan cuubame ni fayyaa. Fayyuu kan danda'u namni erga manee booda cuubamuu qaba jechuudha. Kan hin cuubamne yoomuu taanaan fayyuu hin danda'u. Fayyuu jechuun mootummaa waaqayyoo galuudha. Mootummaa waaqayyoo galuudhaaf immoo maal qabaachuu qabna? Mucummaa qabaachuu qabna. Waaqayyoorraa dhalachuu qabna. Waaqayyoorraa immoo kan dhalannu mucummaa lammaffaa kan argannu karaa maalidha? Karaa cuubbaadha jenneerra. Akkasumas isaan kana ergaa ilaallee booda qabxiiwwan arfan keessaa kan xumuraa balleessitu yookiin haqxuu cubbuu keenyaa ta'ullee ilaalleerra. Egaa cubbuun namootaa kan argamu karaa cuubbaa ta'uusaadha. Cuubbaatiinidha kan cubbuun kan haqamu jechuudha. Cubbuun kun gosa lamadha. Warri kiristaanonni cuubbaa gooftaa keenya dubbii fayyinaa gooftaan keenya irratti amanuudhaan cuubbaa yeroo cuubamnu dubbiiwwan fayyina sanaa nuuf ta'eera jechuudha. Yeroo kana cubbuuwwan keenya akka jiranitti akka waaqayyoorraa dhalanne akka nama jalqabaa ta'anii nama waaqayyo jalqaba kan uume sana jechuudha. Namni jalqabame qulqulluu kan ta'edha. Cubbuu kan hin qabnedha. Akka sanaa taana. Lammaffaa immoo warreen kiristaanummaatti ala turan immoo gara kiristaanummaatti yeroo dhufan cuubbaa yeroo cuubaman kallattiimaan maal argatu? Cubbuuwwan adda addaan isaan dura hojjetaa jiran hundumtuu guutummaatti isaaniif haqamuudhaan akka nama jalqabaa ta'uu isaanis jechuudha. Kana booda amma barbaadanitti deemanii icciitiiwwan mana kiristaanaa wanta barbaadan raawwachuu danda'u. Kennaawwan hafuura qulqulluu kan akka lubummaa amma barbaadan deemuu danda'u. Walumaa galatti balleessituu cubbuudha jechuudha cuubbaan. Kanagaa akka seensaatti barbaachisummaadhaaf hiikkaa cuubbaatti kan barannedha kan ture. Guyyaa har'aa immoo kan barannu cuubbaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos ta'a. Innumti nu gidduutti argame nu barsiisuun fedhaa feyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan cuubbaa gooftaa keenyaa yeroo jennu cuubbaa gooftaan keenya cuubame jechuudha.
gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos akkuma keenyatti harka namaatti kan cuubame harka qulqullicha Yohaannisittidha gara laga Yordaanos deemuudhaan kan cuubame jechuudha. Yeroo sanatti egaa qulqulluu Yohaannis cuubbaa seenaa isaa kaasuudhaaf asittiin kaasnu qulqulluu Yohaannis cuubbaa walumaa galatti gammoojjiitti kan guddate kana booda garuu akka gooftaa keenyaaf daandii akka sirreessutti ta'etu gara Israa'elitti kan ergames immoo cuubbaa kan gaabbii cuubbaa kan turedha gooftaa keenyaan dursee jechuudha. Yeroo kana kaa gooftaan keenya cuubamuudhaaf gara Yohaannis kan dhufe jechuudha. Kutaamni qulqulluun kan dhugaa ba'a maal jedha borumtaasaas Yohaannis Iyesuus gara isaatti osoo dhufu argee kunoo cubbuu addunyaa kan balleessu hoolicha Waaqayyoo jechuudhaan gooftaa keenyaaf immoo kan dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 kan argannu jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos harka isaatti cuubamuudhaaf gara qulqulluu Yohaannisitti ni dhufe jechuudha. Ni dhufe yeroo kana qulqulluu Yohaannis egaa wanta baay'ee jecha guddaa dubbateera maal jedhee ture ani siin cuubamuun na barbaachisa ati akkamitti gara koo dhuftaa jechuudhaan dubbateera. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 14 kan argannu jechuudha. Jechi kun kallattii maan kan haadha isaarraatu haati isaa haadha gooftaa keenyaaf qulqulleetti dubroo maanaaf kan isheen dubbattedha. Ati haati waaqa koo gara koo dhufuun akkamitti naaf ta'a jechuudhaan kan dubbatte. Ilmi ishee immoo maal jedhee ilma dubroo maadaamiidhaan ati akkamitti gara koo naaf ta'a kun akkamitti ta'a ani gara kee dhufuun tunara jamalee kanayyuu miti ati akkamitti gara koo dhuftachuudhaan dubbatee kanayyuu gooftaa keenyaan hin cuubu ani siin cuubuu hin danda'u jedheetu amma dhorkuuttuyyu yaaleeraa jechuudha. Kana booda gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos dhuguma gara Yohaannis dhufee cuubamuunsaa cuubbaa cuubamu kanaan akka namoota biraa qajeelummaa argachuudhaaf akka namoota biraa gaabbiidhaaf akka keenya darbee immoo mucummaa Waaqayyoo argachuudhaaf akka hin taane keessumattiyyuu cuubbaa kanaan maal kan taasisudha sirna haaraa sirna mucummaa Waaqayyoo argamsiistu sirna fayyina kan argamsiistu cuubbaa hundeessuudhaaf gara isaatti dhufuusaa isaaf yeroo ibsu maal jedhee dubbatee gooftaan keenya ammas naaf eeyyamii dhiisii hin ta'uun jedhiinii qajeelummaa hundi raawwachuun nuuf ni ta'a waan ta'eef jechuudhaan dubbateera. Achuma bakkuma amma dubbisne wangeela Maatiyoos jechuudha boqonnaa 3 lakkoofsa 15tti barraa'ee jira jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya gara isaa deemee kan cuubame akka namoota biroo gaabbii barbaadee miti yookiin mucummaa Waaqayyoo barbaadee miti yookiin kennaa Hafuura Qulqulluu barbaadee osoo hin taane sirna kana sirna haaraa kana hundeessuudhaaf jedheetu akka ta'e kallattii maan Yohaannisitti yeroo inni himu Yohaannis kana hubatee maal jedhee egaan sirni kun kan hundaa'u gooftaa keenyaa waan ta'eef kana boodatti sun danda'u namoota biroo maqaa keetiin hin cuubaa warreen gaabbii galanii warreen gara koo dhufaa turan maqaa keetiin hin cuubaa ture. Egaa siin immoo maal jedheetuun eenyu jedheensi cuuba jedheetu gooftaa keenya gaafate. Kana booda gooftaan keenya ni deebiseef maal jedhe ilma abbaa ifa kan namaaf ibsitu maaloo dhiifamanuuf godhi. Ati akka Melkiiseedeq luba bara baraa cubbuu addunyaa kan balleessitu yaa hoolaa Waaqayyoo maaloo dhiifamanuuf godhi jedhiitu na cuubii jechuudhaan Yohaannisitti hime. Kana booda Yohaannis akkuma gooftaa keenyaa dhageen kan amma dubbanne kana dubbachaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin laga Yordaanositti cuubee jechuudha. Yeroo cuubu qulqullichi Yohaannis cuubbaan gooftaa keenya harka isaan keenye irra diriirseetu garuu kan cuube harka isaa diriirsuudhaan garuu mataa gooftaa keenyaa osoo hin tuqsisin kana amma dubbanne kana dubbachaa cuubeera jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yordaanositti yeroo cuubamu gaa wantoonni baay'een mul'ataniiru keessumattuu boqonnaa jalqabaatti barachaa kan turre waa'ee iccita Sillaasee keessatti iccinni Sillaasee kakuu moofaa keessatti bifoota adda addaadhaan dhokataa kan ta'e mul'achaa kan ture cuubbaa gooftaa keenyaatiin garuu laga Yordaanositti maal ta'e kallattiimaan ifatti mul'ateetu beekame jechuudha. Qaamni ilmaa Iyesuus Kiristoos qaamaan dhaabbachuudhaan Yordaanos keessatti cuubamuudhaan qaamni abbaa immoo
bifa duumessaadhaan ilmi koo kunoo isa kanadha jechuudhaan dubbachuutiin hafuurri qulqulluu immoo bifa gugeedhaan mataa isaarra buutiin kun kallattii mul'ateera wangeelaa Maatiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kan barreeffame isa kanadha jechuudha. Kana qulqullichi Yohaannis ija isaadhaan argee dhuga ba'umsaan dubbate immoo qulqullichi Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 1 irratti barreessee ni arganna jechuudha. Kanaaf icciitiin kun kan jalqabaa laga Yordaanositti yerootti gooftaan keenya cuubamu haala kanaatiin mul'ateera jechuudha. Egaan gooftaan keenya haala kanaatiin cuubame cuubbaa isaa kana kaa gooftaan keenya kan cuubame gara Yohaannis deemuutiin ture. Gara Yohaannis deemuutiin dhaka inni cuubame maaliifidha? Gara Yohaannis deeme cuubamuun kan isa barbaachiseef kan jedhus immoo mee haa ilaallu. Kana yeroo kaasnu kaa wangeelaa Maatiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 13 kan barreeffame maal jedha? Yeroo sana gooftaan keenya Iyesuus Yohaannisiin cuubamuuf Galiilaa irraatu gara Yordaanositti dhufe jechuudhaan dubbata. Eessaa gareessaatti? Galiilaa irraatu gara Yordaanositti dhufe jechuudhaan dubbata. Galiilaan bittaa addaadha. Gooftaan keenya Galiilaa Naazireet jiraachaa ture. Yordaanos immoo inni immoo bittaa Yihuudaa jala kan jirudha. Kun egaa yeroo laallu callisnee too kan bada barasoo hin taane isa dhugaadha deemsa baay'ee fagoodha. Unkaan yeroo sanatti fagaachuu kanaa ol akka danda'utuma beekamu guyyaa har'aa teekinooloojii ammaa keessa jiraatameeyyuu fageenya amma kiiloomeetira 50dhaaf isaa ol kan fudhatudha karaan salphaan amma kiiloomeetira 50 kan deemsu isaa alatti garuu karaawwan adda addaa immoo kanaa ol kanneen deemamudha jechuudha bakka sanaa Naazireetii kaa'ame hanga laga Yordaanos jechuudha. Gooftaan keenya fageenya kana hundumaa deemee gara Yohaannis deemee cuubamuunsaa kun icciitii maalii of keessaa qaba kan jedhu isa dhugaadha icciitii guddaa of keessaa qaba. Yohaannisiin gara isaatti waamuudhaaf ni danda'a ture. Maaliif akkuma seera biyya lafaattiyyuu mootiin gara garbicha isaan deemu mootiidha garbicha isaan awwaamuudhaan kottu mana koo kana naaf raawwadhu jechuudhaan kan beekamu jechuudha. Garuu gooftaan keenya mootii addunyaa kanaa ta'e osoo jiru gara garbicha isaa gara Yohaannis deemuunsaa fageenya amma kanaa deemee dhufuunsaa kun wanta guddaa kan of keessaa qabudha. Sirnadha kan raawwachaa jiru abbaa sirnaadha waan ta'eedhaaf gooftaan keenya sirnoota mana kiristaanaa keenyaa hundumaadhaaf hundee wanta ta'eedhaaf akkuma cuubbaa nuuf hundeesse cuubbaa kana cinaatti immoo kanneen wal qabatanii dhufan wantoonni baay'ee wanta jiraniif kanas kallattii maadhaan hundeessaa jira jechuudha. Guyyaa har'aa osoo gooftaan keenya gara Yohaannis deemee cuubamee ta'etu namoonni kanneen qabeenyaa qaban, kanneen maqaa qaban, kanneen aangoo qaban mana isaanii taa'uudhaan maal jedhu lubootaan kottaatu cuubbaa mucaa koonaaf cuubbaa nu cuubaachuudhaan gara mana isaaniitti cuubbaa waamuuf danda'u ture. Garuu gooftaan keenya kana wanta beekuudhaaf eenyuyyuu taanaan cuubamuudhaaf mucummaa sillaasee argachuudhaaf maal taasisuu qaba? Gara lubootaa deemuu qaba malee luboonni gara namootaa deemuudhaan cuubuu akka isaan hin qabne kallattii maan kana taasisa jechuudha. Kun immoo kan raawwatamu mana kiristaanaattidha. Eenyuyyuu hundumtuu inni qabeenyaa qabus mootii isaa ta'uu garbicha isaa ta'uu wanta barbaadaa ta'uu hundumtuu isa dhufa gara mana kiristaanaa deemuudhaan mana kiristaanaatti luboonni cuubbaa kana akka raawwataniidhaaf gooftaan keenya gara garbicha isaa deemuudhaan gara Yohaannis deemee cuubame kana nu barsiiseera jechuudha. Dabalataanis immoo gooftaan keenya kan dhufe yaa'u hundi keenya ni beekna gad of qabummaa nu barsiisuudhaaf karaa tokkos gad of qabummaa wanta ta'eedhaaf kanas immoo gara garbicha isaa deemuudhaan isa dhugaadha gad of qabummaa amma kana agarsiisaa jechaadha. Kanaan immoo akka gad of qabummaa isaarraa barannuudhaaf qulqullichi akkuma jedhe qulqullichi Phexros maal jedheera kan waamamtan kanaafidha. Kiristoos immoo barbaachisaa akka hordoftaniif fakkeenya isiniif kaa'ee waa'ee keessaniidhaaf maal simateera gidiraa simateera jechuudhaan dubbateera. Kanaafuu gooftaan keenya wanta raawwate hundumaadhaaf maal nuuf kaa'e fakkeenya gad of qabummaa nuuf kaa'e waan ta'eef isa akka hordofnuudhaaf kanas gad of qabummaadhaaf raawwateera. Guyyaa har'aadhaaf kan xumuraa kan ilaallu maaliif gara Yordaanositti cuubameedha? Maaliif galaanonni adda addaa osoo jiranii galaanni Yordaanos cuubbaa gooftaa keenyaaf maaliif filatame kan jedhullee icciitii guddaa wanta of keessaa qabuuf kanas cuubbaa gooftaa keenyaa wajjirraa walitti qabnee ilaallu. Kan jalqabaa gooftaan keenya Yordaanositti cuubamuun isaa maaf barbaase kan jedhuudhaa fi raajiin dubbatame akka raawwatuufidha. Galanni isaaf haa ta'uutii
dhalannaa isaa dursee waa'ee dhalannaa isaadhaaf waa'ee gara qaraaniyooti fannifamee addunyaa kana bilisa baasuu isaadhaaf kanneen kanaadhaaf waa'ee isaadhaaf raajiiwwan adda addaa dubbatamaa akkuma turan waa'ee cuubbaa isaadhaafis immoo maal dubbatamaniiru raajiiwwan baay'een dubbatamaniiru fakkeenyaaf yoo ilaalle faarsaa 113 lakkoofsa 3ffaatti kan argannu maal jedha galaanni argitee baqattee Yordaanosis gara duubaatti deebitee jechuudhaan qulqullichi Daawit raajiidhaan argeetu cuubbaa gooftaa keenyaa kana arge kana dubbateera waggoota 1100 dursee jechuudha. Raajiin kun kallattii maan gooftaan keenya jedhanii deemee laga kanatti cuubamu Yordaanos gara duubaatti deebite. Maaliif uumaa ishee gartichaa ni baqatte jechuudha. Wanta raawwatame kana wanta waggaa 1100 booda raawwatamu raajonni immoo ija raajiidhaan fagootti arganiitu kana barreessaniiru. Kanaaf gooftaan keenya raajiin dubbatame akka raawwatuudhaaf bakka kanatti cuubameera jenna. Kan lammaffaa immoo fakkeenyota adda addaa hiikuufidha. Lagni Yordaanos egaa ka'umsa isaatti tokko ta'eetu xiqqoo gadi siqee immoo bakka lamatti kan qoodamu xiqqoo siqee immoo bakka tokkotti kan deebi'udha. Gooftaan keenya kan cuubame bakka inni walitti deebi'uttidha. Kun akkamitti hiikama fakkeenyi kun jalqabaa bakka tokko ka'uusaa sanyiin namaa hundumtu tokko ta'uusaa deebi'ee bakka lamatti qoodamuusaa immoo dhalli namaa warreen dhanna qabatan jedhamuudhaan Israa'eelota ijoollee Waaqayyoo warreen dhanna qabatiin immoo alagoota jedhamuun bakka lamatti qoodamu. Deebi'ee bakka tokkotti dhufuudhaan gooftaan keenyatti cuubamuusaa immoo gooftaan keenya cuubbaa isaadhaan kanneen kana lamaan kanneen alagoota isaa ta'an ijoollee Waaqayyoo jedhamaa kanneen turan kan tokko taasisuudhaan lamaanuu amma kennaa gaabbii argachuu isaanii gaabbiidhaan ijoollee Waaqayyoo ta'uu isaanii kana mul'isuudhaaf gooftaan keenya haala kanaatiin bakka kanatti cuubameedha. Tokkos immoo lagni Yordaanos bakka itti qulqullichi kan akka Iyyoob itti cuubamuudhaan kan isaan fayyanidha. Kunis ni hiikama. Iyyoob fakkeenya addaamidha. Dhukkubni isaa immoo fakkeenya cubbuu akkasuma fakkeenya baarsa fooniidhaaf lubbuu Yordaanos immoo fakkeenya cuubbaadha. Bakka kanatti cuubamuudhaan akkuma ni fayye Iyyoob nutis immoo cuubbaa gooftaan keenya bakka kanatti nuuf cuubameedhaan maaltu argameera? Abaarsi fooniidhaaf abaarsi lubbuu kan nutti murtaa'ee ture nurraatu ka'eera cuubbaa gooftaa keenyaatiin. Kan biraanis immoo Israa'eloonni biyya isaanii kan dhaalan laga kana ce'uutiin turanii nutis immoo dhaala keenya bara baraa kan taate biyya abdii keenyaa kan taate mootummaa Waaqayyoo kan gallu cuubbaa keessa darbuudhaan ta'uusaa kunis nutti agarsiisa. Kan biraa immoo xalayaa du'aa taasisuudhaafis gooftaan keenya asitti cuubameera. Egaan Addaamii fi Hewaan yeroo itti diiyaabiloosiif bitamaa turanitti xalayaa kana isaaf mallatteessuudhaan kaa'aniiru. Garbichaaf garbittii diiyaabiloos jechuudhaan xalayaa kana xalayaa lama isaaf mallatteessanii gaafa kaa'an diiyaabiloos maal taasise tokko laga Yordaanos tokko immoo Si'ool keessa kaa'eera. Gooftaan keenya xalayaawwan kana lamaan barbadeesseera. Kan jalqabaa cuubbaa isaadhaan laga Yordaanos kana barbadeesse kan lammaffaa immoo deebi'ee yeroo fannoo isaatiin booda deebi'ee kukkutee balleesseera jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya kanatti akka cuubame manni kiristaanaa keenya nu barsiiste jechuudha. Kan hin taane immoo gooftaan keenya waggaan itti cuubamedha. Waggaa 30ffaatti cuubamuusaa kutaattanumatti barumsa keenyaan qabannee dhufna. Kanarraa asumarratti nu haa ga'u kan nu barsiise gooftaa keenyaaf galanni uffinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.